galatu waan argaa jirru kun karaa dheeraa deemeetu addana ga'e lafa fagootiin muka yaadisaas asii ka'ee achi ga'e addeebi'e kanaafiyyuu waaqayyoon ni najoo gargaare maqaan isaa ulfaatu. Yeroo kana namoonni keessummoonni nu gidduu jiru meeshaa as keessa jiru kana kan nu ergan dhalattoota najoof naannoo ishee ta'an biyya alaa jiraatan birrii walitti buusan nama 67 ta'antu birrii walitti buusan kana meeshaa wallaansaa as keessa jiru ganaa bannee arginu kana nu erganii isa kana immoo isaan fagoorreeru maqaateef as dhiyaatanii nutti kennuu waan dandeenyeef waldaa wal gargaarsaa lalisaan najoo jaarsoo dhaabatee jiru bakka bu'anii dura ta'an waldichaa obbo Tasfaayee Tolosaa fi obbo Daaqaa Bantii nu gidduutti argamu wal harkaa fuudhinsa kana isaaniin bakka bu'aniitu kantiibaa hospitaala Najjootti nu kennu hospitaalli Najjoo immoo kantiibaa magaalaa keenyaa yookaan immoo walitti qabaa boordiitti nu kennu achumaan obbo Tasfaayeen walitti qaba dura ta'an waldaa lalisaa Najoo jaarsoo haasaa godhanii yookaan dhaamsa dhaamame nutti himaniitu hospitaala Najoo medical director yookaan manager hospitaalaatti nu kennu saboodde walitti qabaan boordii kabajamoo kantiibaan keenya immoo haasaa nu godhu jechuudha. Kanaaf iyyuu tartiiboo kanaan obbo Tasfaayee Tolosaa baga nagaan dhuftanii itti nuuf ufa. Galatoomaa irraa argaddeef guddaan isin galateeffadha. Yeroo ammaa kanatti meeshaa amma kana guddaa ta'e naannoo kanatti argatanii saba keenya tajaajiluudhaaf biyya fagoodhaa bishaan dheeraa adeemee dhufe addana ga'eera wanta ta'eef guddaa gammachuun nutti dhaga'ameera. Isinis hundi keessan baga gammaddan jira. Akkuma sana ibsamee meeshaan kun namoota kun asirratti maqaan isaanii barreeffamee jiru kanaanii biyya alaa warra jiraatan Najjoo fi naannoo ishee dhaloota Najjoo fi naannoo ishee kan ta'anii isaan walitti buusee horii kana horiin walitti bu'e kun by the way meeshaa kana bituudhaaf utuu hin ta'in meeshaan kun achii ka'ee as ga'uudhaaf haa ta'u malee meeshaan kun gargaarsaan nama Kiur jedhamurraati dirjitii Kiur jedhamurraa argame isa kana garuu achiin as ga'uuf transportation barbaachisuu fi horiin walitti bu'eedha kun jechuudha. Horii walitti bu'e kana keessa Kiur kan jedhu jalqabarra gara $4,000 warra kafalan jechuudha. Isa kana akka nas beeku jechuudha. Kanaan wal qabatee akka lalisaan Najjoo jaarsootti yookiin immoo dhaloota Najjoo fi naannoo ishee jirruutti warri Finfinnee jirrus amma danda'ame yeroo jalqabame irratti birrii walitti buusne ne yaadne turre birrii walitti buusuudhaaf karaan jalqabame amma ta'e erga deemame booddee rakkina qabu nu hunduma isaayyuu isa kana hin raawwanna karaa keenya wanti barbaachisaa ta'een xumurama wanta ta'eef isaan nan keessanii waan biraarra ooluu danda'a jedhanii waan nutti himanii fi birriin yeroo sana walitti qabame unuma bira jiraachi amma hospitaala kana wajjin mari'atamee waan barbaachisaa ta'e hospitaala kanaaf waan barbaachisu kan irratti yoo jiraate amma humna isaatti jechuudha. Amma yaadadhutti gara 300 olii walitti bu'eera. Kuni olii mari'atameetu waan irra oolu irra jiru akka oolu godhama jechuudha. Kanaafiyyuu gama keenyaanis gumaacha fudhachuu qabnu qophii turre garuu isaanuuf danda'anii waan erganii fi waan kana godhaniif amma irra deebitanii gadi nu galateeffatan barbaadu. Karaa biraa akkuma sila jedhame ani lalisaan Najjoo jaarsoo waamnu dhimma afoosh jennee waamna. Kun achitti waan akka qaama fuula seeraa duratti beekamaa ta'een dhufee akkas kennamuuf waan nu filataniifiti an dhufe malee kana keessatti horiin keenya amma ammaatti waan bu'ee jiru jechuudha. Kanaafiyyuu isaaniin bakka bu'ee meeshaa kana isaan ergan akka isaan durkaa fudhatan akkasin nu yayyamtanii narraa siin gaafadha. Kanatti utuu gara odii dheeressuu nurra jiru wanta ta'eef yaada isaan barreeffatanii nutti ergantu jira. Isa immoo obbo Daaqaa Bantiitu nu dubbisa harka isaanii jiru. Yaada kan isaaniitu kun isaan warraa barreeffamee yaada achi as gara keenyatti ergameedha jechuudha. Nu dhaggeeffadhaa egaa. Barreeffama kanarratti kan isin argitan baay'een isaanii mana barumsaa Najjoo jaarsoo Najjootti kan baratanidha, jaarsootti kan baratanidha. Ijoollee keenya jechuudha. Amma ergaa isaaniin isin dubbisa. Dhalaa koree qindeessituurraa nagaan Waaqayyoo isa jiraataa hunduma keessaniif bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Nuti qaamaan biyyatti dhalanne irraa fagaannee
yoo jiraanne iyyuu yaadaan yeroo hundumaa isin bira jirra. Baay'een keenya baroota dheeraadhaaf otoo Najjoo fi naannoo ishee hin argin turreerra. Haa ta'uti bishaan ishee, qilleensa ishee fi uummanni ishee yeroo hundumaa fuula keenya dura deddeebi'a. Amma carraa argannee kanatti gargaaramnee uummata nu guddise asiin nu ga'e kana bira amma dandeenyutti qaqqabuu yaaluun keenya baay'ee nu gammachiisa. Haa ta'uti wanta xinnoo kana ammaaf nu harkatti hin tuffatinaa. Uummanni naannoo Najjootti dhalatanii beekumsa guddaa fi qabeenyaa guddaa qaban biyya keessaa fi biyya alaa hedduutu jiru. Haa ta'uti uummanni kun hanga har'aatti sababa garaa garaarraan kan ka'e harka wal qabatee hojjetaa hin jiru. Gara fuula duraatti wanti xinnoon kun fakkeenya nuuf ta'ee waliin harka wal qabannee hojjechuun nurraa eegama. Isinis nu jajjabeessaa. Nutis amma humni keenya danda'etti isin bira dhaabbachuudhaaf teellaatti hin deebinu. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Koree qindeessitu obbo Solomoon Namarraa Girmoosaa, Dooktar Hambisaa Bal'inaa, Aadde Tsahaay Wadaajoo, obbo Guutaa Andaa Itichaa. Tole, duraan dursee hawaasni keenya magaalaa kanas naannaa kanas jiru waamicha keenya kabajanii gammachuu keenya nu wajjin hirmaachuudhaan waan dhuftanii fi baay'ee isin kabajnaa baga nagaan dhuftan. Ittaan suudhaani akkuma isaan amma Abbocha Lalisaa Najjoo Jaarsoo bakka bu'anii mi'a kana nu biraan gahaniiru. Itti dabaluudhaanis shofeeronni haala xinnoo ishee karaallee beekan turanii haa ta'u garuu Waaqayyoon nu gargaaree nagaadhaan isaanis addana gahaniiru. Keessummoonni keenya isa dagalanii kanaaf Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Keessummoonni keenya nagaan dhufuu isaanii mi'i keenya nagaa dhufuu isaa fi baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Baay'ee addaa turre waan ta'eef amma bilbilaa turre amma waan nu ga'e baay'ee gammachuun keenyarraa dachaadha jechuudha. Kanaaf baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Itti dabaluudhaani adeemsa dheeraadha waan asitti haasa'amu miti. Haa ta'u garuu waan muraasa irraa isinitti himuudhaa fi rakkoon hospitaala kana keessa jiru akka isin beektaniiru waan bal'aadha. Sababiin isaa meeshaa yaalaa jiraate malee ogummaa qofti jiraachuudhaan ofii isaatiin nama fayyisuu yookaan nama gargaaruu hin danda'u. Namni ogummaa kamillee yoo qabaate yoo xinnaatee meeshaa ittiin nama tajaajilu sana qabaachuutu irra jiraachaa. Ta'uu baannaan namni haatuu nu bira dhaabannu du'uu danda'a jechaadha. Waan ittiin yaaddu hin qabnu taanaan jechaadha. Kanaaf dhaamsi isaan nu ergan mi'i isaan nu ergan kuni keessumatti yeroo amma nuti amma waggaa kana keessumatti weerara hamaa keessa jirra, weerara busaa hamaa keessa jirra, weerara dhukkubaa hamaa keessa jirra. Kana keessatti tumsa guddaa taphata jennee yaadna. Kaayyoon keenya silas balaa fayyaa hawaasa kanaa dura dhaabachuudha waan ta'eef kana keessatti mi'i kun immoo tumsa guddaa nu godha jennee waan abdannuu fi kanaaf dhalattoota Najjoof naannoo ishee biyya alaa Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa biyya kamillee daangaa kamillee tuun godhatiin iddoo adda addaarraa walitti dhufanii waan kana nu gumaachanii baay'ee galateeffannaa haa galatooman. Kanaaf waan nu jennu kana duwwaadha. Kanaaf as keessatti namoota isin argitan kuni namoota piroofeesaraa kaasee jecha namoota ogummaa gurguddaa qaban saayinsistoota jechuudha baay'een isaanii. Warra akka Piroofeesar Efreem Isiyaaq fa'aa dabalatee, Piroofeesar Asaffaa Jaallataa dabalatee, dooktorota namoota adda addaa fi namoota biizinasii adda addaa as keessatti argitu. Namni kun walumatti namoota 67dha jechaadha. Kanaaf isaan hojjetaniiru. Kun waan jalqabaati. Ganaa walitti dhufnee hojjennaa. Yoo xinnaate dhalataan Najjoo fi naannoo ishee jiru gara nama 10,000 ol ta'anii. Kana keessa nama meeqadha kun nama 67dha. Ammallee poteenshaalli jiru guddaadha. Ammallee waan guddaa abdanna waan guddaa eenna. Ammallee taanaan rakkoon biyya kanaa fayyaa qofa miti. Barnoonni biyya kanaa rakkina qaba. Qonni biyya kanaa rakkina qaba. Namni ogummaa isaati waan achi jiru muuxannoo achi jiru yoo achi as dabarsee biyyi keenyas bor
akkuma biyyoota guddatanii kana ta'uu waan dandeessuu fi kanaaf isaanillee borillee akka itti dhufanii waan kana akka nu deeggaranii fi adaraaf imaanaa guddaatti laadhachaa ani kanuma jedhee ammasii kantiibaan magaalaa keenyaa fi walitti qabaan boordii hospitaala keenyaa obbo Taliilaa Tarrafaa nu gidduu jiru waan ta'eef isaanis baga nagaan dhuftan isiin jedhanii jara kana nu galateeffatu carraa isaanitti. Tole akkam jirtu? Baga nagaan dhuftan. Waama gabaabaa kaasuu fi adeemsi isaa bal'aadha. Jalqabaa nu gidduu kan jiran kabajamoo Tasfaayee Tolasaa waldaa lalisaa Najjoo Jaarsoo bakka bu'anii galfata dhalattooti naannoo Najjoo fi bakka garaagaraa irraa walitti qaban kan fidan akkasumas immoo kabajamoo obbo Daaqaa Bantii isaanis waayilasaa ta'anii kan qabeenya kana iddoo kanatti fidanii duraan dursaa maqaa boordii hospitaala magaalaa Najjootiin guddaa galateeffannaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaa fi adeemsi itti qabeenyi kun itti walitti qabamuuf adeemame bu'aa bahii gurguddaa qaba. Qabeenya guddaa amma kana ga'u gara biyya kanaa fidu adeemsa baay'eetu jira akka mootummaatti jedhu. Adeemsa kana hunda danda'anii utuu hin dhufin keessumaa immoo yeroo rakkinni hamaan jiru keessatti yeroo biyyi kun nagaa hin qabne keessatti mootummaa wajjiniin haasa'anii warra alaa wajjiniin haasa'anii haala hundumaa mijeessanii gararraatti koomishinar dabalee baay'ee nu gargaaran jechuudha. Hooggantooti keenya Dooktar Ifaa fi Obbo Laggaseenii yeroo garaagaraatti mari'achaa gaafa turre isaaniin dubbisanii utuu hin dhufin halkaniif guyyaa haala kana hundayyuu mijatee karaa ittiin qabeenyi kun addana galuu danda'u nu mijeessaniiru isaaniin illee guddaa galateeffannaa jiru. Keessumaa edda rakkoon kun biyya kanatti rakkoo gurguddaan dhalachuu eegalee asii namni walitti dhiyaatee gurmaa'ee rakkoo jiru kan hawaasummaa kan dinagdee furuudhaaf yaaliin gaggeeffamaa ture baay'ee gadaanaadha. Haa ta'uutii rakkoon kun babal'atee miidhaan edda bira irratti dhufee dhukkubis weerarri saddaa ammaatee booda dhalattoota biyya keessas jiran biyya alaas jiranii qabeenya isaanii haa ta'uu dandeettii isaanii haa ta'uu qaama mootummaa gaafachuunis iddoo garaagaraatti dubbisneerra. Kan dubbisne kana keessatti namni nu jalaa callisee jiru. Qarshiidhaan haa ta'uu yaadaan haa ta'uu qabeenyaan haa ta'uu deeggarsi gara magaalaa kanatti dhufe baay'ee guddaadha. Akkuma amma ilaaltanii gaaffii nuti dhiyeessinu uummata keessan akka deeggartanidha. Dhugaa dubbachuuf namooti dhaga'anii fi namooti yaada isaanii walitti fidan hundinuu utuu jansu uummatiin deeggarsa gurguddaa magaalaa keenyaaf deeggarsa gurguddaa hospitaala keenyaaf taasisaniiru. Kanaafuu hundumayyuu walitti qabnee maqaa bulchiisa magaalaa Najjoof maqaa boordii hospitaala waliigala magaalaa Najjoonii guddifnee galateeffannaa isinillee kana of keessa kaawwattanii galata guddaa isaaniif dhiyeessuu qabdu ammallee kan isin gaafadhu karaa garaagaraa karaa dhageessaniin uummata keessattis haa ta'u isaan harka addanatti walitti rukunnu qofatu hin taane qaama dhaga'uu qabu hundayyuu dhageessisuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf akkuma amma ilaaltan asirra kan jiru Piroofeesaraa jalqabee amma nama hojii gadaanaa hojjetutti biyya isaa akka inni itti jaallatu waraqaa kanarraa ilaaluu dandeessu. Namni immoo biyya lama hin qabu. Biyya biraa yoo dhattanii galaa taatu malee kan keessan ta'uu hin danda'u. Biyyi abbaan keenya itti dhalate, haadhi keenya, obbolaan keenya, hayyoon keenya itti dhalatan isaanillee achi ta'anii biyya keenya, qilleensa keenya kan keessatti dhalatte nama keenya yaannaadha barreeffamni ammaa jechuudha. Kanaaf biyya isaanii ta'uusaa itti dhaga'amee jaalala guddaa akka qaban nutti agarsiisan. Tokko barreeffama isaanii gatti ibsataniiru. Lammaffaa immoo qabeenya isaanii irraa nuuf kennuun waan qaban gara uummata isaaniitti erguudhaan iddoo kanatti deeggarsa akka ittiin ta'uu godhaniif. Kanaaf galata guddaa isaaniif qabna. Bakka jiranitti namni 67 kuni ammallee kan qaban irratti rabbi isaaniif dabalu
ammallee jaalalli biyyaa akkuma kana isaan keessatti haa guddatu. Kanaaf dhaamsa kana isaaniif hin dhaamne. Ammallee kan beekamuu qabu jechuudha. Namni yoo walitti qabamee yoo wal dhaga'e yoo gurmaa'e seenaa kana walii hojjechuu danda'a. Wal tuttuquu dhiisee yaada isaa yoo walitti dabalate. Biyyi kun guddachuu qaba, biyyi kun ijaaramuu qaba yoo jedhe kana qofa irratti yoo walii galle seenaa hin hojjenne jedhu. Ammas as na cinatti kan argitan maqaa isaanii amma kanan tuqe kabajamtoota keenya hojii kana qofa hojjechaa jiru. Dirreen xiyyaaraa magaalaa Najjootti deebi'ee tajaajila akka kennuuf irra deebi'ee akka ijaaramu koreewwan Finfinneetti hundeessine keessaa obbo Tasfaayeen nama tokkodha jechuudha. Marii yeroo tokko geggeessineerra anis achitti argameera isa booda waltajjii marii garaagaraa godhataniiru. Marii godhatan kanaanii lafa bal'aa ga'aniiru. Alattooti biyya kana keessa jiran keessumaa lixa Oromiyaa keessa jiran waa'een jaalala biyya isaanii isaan keessa kan jiru hundayyuu barbaadanii bilbila isaanii fudhatanii bakka jiru hundatti quunnamuu jalqabaniiru. Deebiin dhufaa jiru ammallee biyya kana in ijaarra, dirree xiyyaaraa in ijaarra. Kana qofatu hin taane waan biyyi kun barbaadu humna keenya wanta ta'e hundayyuu in ijaarra kan jedhu deebii guddaa jira. Isaan biyya keessa ta'anii Injiinar Tsaggaayee Sooriifaa ta'anii obbo Akaaluufaa ta'anii koreen sun gara 11 gaafa sana kan fille hojii isaanii dhiisanii galgalaa ganama konkolaataa ofii isaaniin maaleejii naqatanii olii gadi adeemanii kan hojjechaa jiran isaanii jechuudha. Deengadda xiyyaarri dhuftee addana buute daataan addana jiru sassaabame tumsa isaaniin hojii isaan hojjetanidha. Dhaabbata aviyeeshinii yookaan immoo kan balalii xiyyaara Itoophiyaa dhaqanii dubbisanii mootummaa wajjin haasa'anii wanta kana hojjetachuu barbaadne wanta ta'eef ogeessa gurguddaan nu kennaa jiranii ogeessota gurguddoon nu bira dhufanii nama 4 turan jechuudha. Arfanuun isaanii daataa dirree xiyyaaraa sana guutummaa isaa qoratanii kaashimentii naannoo sanaa koomaandeeriyaa isaa guutummaa isaa fudhatanii achi ga'anii qorannoo guutuu geggeessaa jiru. Amma ammaatti abdii hin qabnu maal inni in ta'a uummata keessan sochoosa qabeenya walitti fidadhaa lafa sana sirriitti akka inni sanaaf ta'utti itti hojjedhaa kan jedhutu nu dhufeera jechuudha. Kanaaf waliin taanaan wanni guddaan hojjechuu hin danda'aati jettu kun hojjetamu. Waliin ta'uudha wanti guddaan wanta xixiqqoo yaaduu dhiibne lagaaf guddaa hojjechaa jiru jechuudha. Ammallee wanti dhaabbatu hin jiru kun Rabbi nagaa nuu kennee Rabbi biyya keenya nagaa godhee waaqni nu gargaareenaan seenaa guddaan biyya Najjootti akka hojjetamu immoo shakkii hin qabaatina. Dabalataan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kana argitaniittu kan Najjoo isaan itti baranne amma jedhanii kaasan jechuudha. Hundi keenya iyyuu kan itti baranne. Nuyi itti baranne hojjetaa mootummaa taanee qacaramne mana kana namni kamiyyuutu hin yaadatin dhaloota har'aa irratti jijjige. Waan ittiin suphinu akka bulchiisa magaalaatti gaafatamnu koree hundeessine as magaalaa kana koreen hundaa'e koree nama 3 obbo Amantii saduukaa kan jiran namooti 2 jiru. Namooti gara namoota 11 hundeessine abboota amantaas jiru. Uummata sochoosaa in ijaarraa inni. Uummati keenya gaa walitti dhufee waa buusuu kun badaa gara magaalaa keenyaatti warra kanarraa hin baratu jedhee yaada. Ishee kana akkamittiin isinitti mee darbachuudha. Waan isin hin qabneen isin hin jaju waan ta'eef. Akka waldaas ijaarratu akka beeta kiristaanii guddaa gaban sanatti ijaarratu mana barumsaa ijaaruun beeku. Warri waa'ee mana barumsaa isaanii galee garuu akka isaanitti hospitaalaaf jirmatan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Dirree xiyyaaraa ilaalanii achumaan gaafa dhufan maal jedhanii manni barumsaa kun keessatti barannee daldalaa cimaa taane alergii ergaa jirru qabeenya guddaa qabnu akka itti jijjigoon irra hin jiranii birrii miliyoona 26 miliyoona 30tti ofii isaanii ofitti murteessanii pooyintii nu ergaadhanii pooyintii sana fuunee ergine arkitekcherii isaa amma hojjetanii nuu kennaniiru jaalleewwan itti agarsiisne irra istiraakcharaal pilaaniingii fixaayiru mana barumsaa istaandardii isaa eegee balbala 5 nu iyyamanii bilookii 5 balbala 20 jechuudha yoo xiqqate kana ijaaruudhaaf waan hunda fixanii qarshii sanas walitti qabanii xumuranii jechuudha. Kanaaf raajiin biyya kanatti hin hojjetamne hin jiru. Wanti ta'uun irra jiru tokko waliif amanamuutu nurra jira.
walitti qabeenya keenya fiduutu nurra jira, waliin hojjechuutu nurra jira, waan komachuu qabnu bulchiisatti himuutu nurra jira, qaama geggeessutti himuutu nurra jira, kana sirreessaa jennee wal qajeelchuun nurra jira jechuudha. Kanaaf namni nama nageenya hin jiru, immoo sin nageenya jechuudha. Jal'ina hin ta'in malee sin nageenya. Waan hin nageenya jal'ina qofaan. Nama ajjeesuu, nama balleessuu, badii dalaguu hin eeyyamu. Hin barbaadnu jechuudha. Kan nu barbaadnu nama nan hojjedha jedhu. Nama biyya namni soomsa jedhu bukkee dhaabannaa cina dhaabbannaa wajjin hojjennaa hin tumsinaa haala mijataa uumna jechuudha. Kana keessatti dabdaabbee xalaa garaa garaa barreessineerra. Maaliif uummata keenyaaf dhufaa jira waan ta'eef abbaan barbaade nuuf ergu nuyi ashaaraa keenya irra keenya ergineerra boorisiin ergina jechuudha. Kana sa'aatii 24 guutuu ciniinnannee hojjenna jechuudha. Sababiin isaa maaliif iyyuma keessa irra rakkina keessa jirra dhukkubaan tajaajila gaarii dhabnee uummati nu harkatti du'aa jira miidhamaa irra sababii ta'eef kana jijjiiruudhaaf warri lubbuun nu keessa jiru warri fayyaa qabnu sa'aatii 24 guutuu hojjennee waan humna keenyaa jijjiiruu danda'utu nurra jira jechuudha. Kanaaf jabaannee hojjennu hundumti keenya iyyuu itti haa yaadnu jaalleewwan keenya guddaa galateeffannaa. Hospitaala kana yoo fudhattan hospitaalli kun kan magaalaa Najjoof naannoo ishee qofaa isinitti hin fakkaate. Iddoo garaa garaatii dhufaa jira jechuudha. Gullisoodhaa, Aayiraan dhufaa, Beegiidhaa, Qondaalaan dhufaa, Jaarsoo, Baabboon sila addana, Lataa Sibuu, Qilxukaarraa, Mana Sibuu guutummaan isaanii addana dhufaniiti kan isaan hojjetan. Busaa bara kana akkaataan itti qabamee fi akkaataan itti hojjetame geggeessitooti hospitaala kana addana jiranii rakkina isaan keessa turanii dhufee yeroo garaa garaatti ilaalaan ture jechuudha galgalaaf ganama guyyaa jechuudha. Hojjetooti addanaa iddoo garaa garaatti hojjetan neersoti ogeessoti garaa garaa boqonnaa malee sa'aatii 24 guutuu uummata kana rakkatanii hojjechaa turanii ammas isaaniinis maqaa bulchiisa magaalaa Najjoo fi maqaa boordii hospitaala magaalaa Najjoo yoonaa galateeffatan. Kanaaf gara fuulduraatti isaanii wajjiniin hin mari'anna. Yeroo itti refresh wal goonu sin qabaanna. Yeroo itti walii wajjiniin haasoo nu qabaanna waan ta'eef adeemsuma kanaan hunduma keessan iyyuu guddaan galateeffadha. Tumsi keessan yeroo hundumaatti hospitaala kana biraa akka hin dhibamne inni kun qabeenyaaf jireenya uummata kanaati. Warri qabeenya isaanii nu erganii kabajamanii iddoo nagaasaa jiraatanii ammas tumsi isaanii ta'u guddaa ulfaadha. Waan abdii namatti toruudha. Lafoo lafa jiru taa'ee biyya isaa namni yaadate jennaan waan gaarii hojjechuu hin danda'ama, waan guddaa hojjechuu hin danda'ama. Waan amma himamaa ol hundi isaa immoo kanuma keenya hin dabalaa addanuma dhaabachuu irraa jalqabdee itti hirmaannaa isin immoo. Kanaaf waaqayyo isin haa eebbisu amma immoo kallattii himaan gara qodaa eeshi. Amsa xiqqoon qaba. Ammaa fi manaajimentiin keenya as jiru keessummoonnis jiru hawaasa keessa gana jirtu. Kana waan kana jalqabsiisneetuti gamatti ammas maree qabaannaa jechaadha. Tokkommoo namoota waan kana guutumsanii fi yoo waan biraa gochuuf hin dadhabne waraqaa galataa kennuuf hin dadhabne waan ta'eef waraqaa galataa qopheessineef irraa kanaaf dhannee achitti immoo namoonni dhufan kun bakka bu'anii waraqaa galataa namootas keessatti akka koreetti sirmaatan akka dhuunfaatti sirmaatan dhaabbata gurguddaa lama jira. Inni jalqabaa akkuma isaan jalqabaa jedhaniin dhaabbata Kiir Project jedhamudha. Baay'inaan gara Oromiyaatti hojjechaa turanii amma garuu gara lixaa kanas dhufaa jiru. Tokko isaaniidhaan lammaffaa immoo dhaabbati Islaamic Relief Itoophiyaa jedhamu meeshaa kana geejjibsiisuu irratti jechaadha. Biyya alaatii kaasee hamma iddoo kanatti geejjibsiisuu irratti kan fandi godhe isaaniidha. Nuti waan tokkollee qarshii tokko waan itti baafne hin qabnu jechuudha. Kan akka itti beeku qaba hawaasi. Ammallee ganaatti buufanii maal gochuudhaaf deemaa jiru. Mii kuni akkamittiin akka inni gara hojiitti seenu mii akka dhufee callisee akka ittiin ogeessatti hin kennamu orienteeshinii barbaada. Kan Ameerikaas waan ta'eef yeroo baay'ee ibsaa keenya kana ajjii walitti hin ta'u gubata. Tokko tokko isaatiin meeshaa sanaa fi maal godhanii isaanii staabilaayizeerii tokko tokko ofisaatii qaba. Isa duukaa erganii waan ta'eef saratti illee amma danda'ametti ogeessota keenya dhimmi ilaallatu. Leenjii adda addaa kennuudhaa fi kallattii akkasii qabataniiru kallattii akkasii qabsiisanii jiru waan ta'eef isaan illee baay'ee galateeffannaa. Waraqaa galataas qopheessineerraa waan ta'eef hawaasi kun waan kana jalqabsiisnee gamatti deebinee mari'annaa jira. Warri kaan immoo itti fufanii mi'a kana ol galchaniituti xumuranii deebi'u jechuudha. Kanaaf baay'ee galatoomaan jedha. Tilmaamii mi'a kana naannoo birrii Itoophiyaa miliyoona 26tti tilmaamama jechuudha. Qabeenya guddaadha qabeenya salphaa miti kun jechuuni. Kanaaf waan kana caalu hin jiru waan ta'eef ammallee taanaan sanyii kontireenii kaa tokkotuti moojoo jira. Inni karaa biraadha.
inni immoo yeroo keessatti dhufaa xinnoo waan ta'e tokkoo fi sababii X-rayin keessa jiru moobaayil X-ray keessa jira sababii sanaa fi warri calalbaa ta'anii xinnoo ishee waan nu gaafatan qabu ragaa wayii isa malee hin dabarsinudhanii isa eegaa irratti hojjetamaa jira waan ta'eef akkuma amma jedhanii koomishinii dabaleenis ministeerri fayyaas waan kana irratti hojjechaa jiru kun xumurameen immoo torban lama sadii gidduutti adunnoo akka itti walitti qabnaa keenya yeroo manni magaalaa kee darbu argitu achumaan sobanii bukkee nama malee saabbo laggaseen nuni amma mi'a kana. Kulfiin eenyu harkee? Kulfii. Isin marqee dhaatas? Fakkeessuma. Waaqa. Waaqa. Sheila. Kamera deeffataa. Maali lilchuun forchuun amma akka goonu waa bareechineen balleessinu hin banna kana gidduu gamaa gamanatti gorre ana qabaa fi meela ana qabanii olii qabaa innoo ishee banaatiin yeroo fuudhee gadi ba'ullee waraabamuu Abdi, warri fuudhanii godhatti nuuf fageessan. Goda story bakka gabaabaa Bana kana. Jolle baame jolle tukuna debiya jolle tukuna debiya algo gamati oye amma wae dhaloota biyya kanaaf naannoo ishee kan ta'an illee hundumaa gara qalbiif gara ogummaaf hubannaa isaan fiddee biyya isaanii akka isaan yaadatan iddoo jiraatan laattee iddoo jiranii wal barbaadanii hir'ina biyya kana keessa jiru waan hedduutu jira. Isa kana bukkee dhaabbatanii waaqayyoo biyya kana guddisuuf gargaaruu akka isaan danda'aniif obboloota keenya illee caalaatti gargaaruun jaalala kiyaata. Hojii kanaaf illee maatii isaanii biraa ba'anii iddoo kana kan dhufan karaa hundumaa akkuma nagaan ulfinaan isaan fiddee ulfinaan illee lafa dhufanitti nagaan isaan deebisuun jaalala kiyaata. Kana booddee isaaf yeroo keenya bara keenya hundumaa yaa waaqayyotu nuuf eebbisi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Galatooma jechaa qeesifaanii isaan eebbisu haasaa baay'een haasa'ameera waan baay'een dubbatameera koreen dhufanis bakka bu'anii waan baay'ee nutti himanii kanaaf haasaa dhedheerisuun hin barbaachisu. Dandeettii qabdanii beekumsa qabdanii gara lixa kanaa achi keessan ilaalu isiniin jenna kallattii jirutti dhaamsa nuudhaamaa jedhu hawaasi kuni kanaaf amma sirna beekamtii laanneetu gara yaadattaa nutti immoo isin dabarsina sababii ta'eefi Polisi keenya bulchaan hospitaala magaalaa Najjoo Laggaseen achi as ba'ee sirna beekamtii kennaa isa booddee yaada jiru immoo booddee isinitti himna jechuudha. Achi as ba'u. Beekamnu yeroonis deemee agaruu waan xiqqoo tokko walitti hin tolinii hawaasni yaa'ee
isla beeraa de kaban be at least nami adu kana gida mu chabe shan de be wa de de utra re no ya se re so ko tira daga na ni mo na de sabisa sare ko sare ke ni stories number mati opsin ko dua be ni kanadi akkuma dijamatti kaase wanti nuyi gochuu dandeenyu yoo jiraate namoota kanan teenyu namni gaafa umrii isaatiin dhaqee suuqirraa waa bitatee mi'a bitatu iyyuu teenyu wanti argachuu isaatiif kun immoo akkuma silas ni kaase as keessatti obsaan leenjoo birrii tokko illee gahee hin qabu garuu hawaasa biyya kanaaf yaadanii dhalattoonni biyya kanaa naannoo kanaa waan kana waan dhugaatanii waan malee galata keenya irra deebiin galateeffannaa dhabni keenya guddaadha. Kanaaf waan biraas ittiin dheeressuu kallattii himanii akkuma jalqaba isinii kaasee laayeen roolii taphatan koree koordineetiin komitee namaa afur qaba. Isaan kana isinii sirna beekumsa naannoo fi taasisuudhaan immoo akkuma isin jedhe namni dhuunfaanis kan biraan namni lama jiru asii gahee kan taphatan akkasumas dhaabbatee lama jira. Warreen kanaa fi sirna beekamtii naannaa kanaa fi kantiibaan keenya Ifaa Boordii Obsaan keenyaa as ba'anii waan kana harkaa fuudhanii namoota bakka bu'anii dhufan kanatti nuu laatu jechuudha. Ta'ee fi budaa kan nuu kennu taraan ba'anii waan kana beekamtii kana ittiin bakkaabsiisu jechuudha. Harki muraanii. As keessatti jalqabarraa kaasee koree kana walitti qabuudhaan yaada keenya hubachuudhaan jechuudha. Yaada ka'umsaa nuti kaafnee fi rakkoo biyya kana jiru rakkoo isaanii kun qabu nuti kaafnee fi fudhatanii rakkoo isaanii fudhatanii koree ijaaranii akka inni hawaasa hundumaa bira ga'u kan godhanii obbo Solomoon Namarraa Girmoosaa Hospitala Oligala Najjo General Hospital. Najjo General Hospital certificate of appreciation. This certificate is awarded to Mr. Solomon Namarra Girmosa in recognition of his invaluable contributions in coordinating fundraising activities among Najjo and the surrounding persons living abroad and deliver a 40-feet container full of medical equipment and supplies to our hospital towards ensuring quality healthcare services. Itaan Suraanii Adde Tsahaay Wadaajoon Lamu. Isaanis koree kana keessa jiru jechuudha. Itaan Sudaan Dr. Hambisa Bal'inaa Disaasa. Koree umurii natti fakkaata. No, sorry. Koree nama tokko tafa. Mr. Guutaa Addaa Iticha. Ambiraan jalqabuma namoota kana wajjin kan wal nu barsiisanii yaadi kun lekka jiru. Namni yaada kana fudhatee illee waan kana deeggaruu danda'u akka jiru kan karaa nutti argisiisanii Dr. Gugsaa Namarraa Girmoosaa. Isaan kuni Yuunivarsiitii Jimmaatti leekcharaadha, qorataadha. Isaan illee baay'ee guddifnee galateeffanna jechuudha. Saddan. Ora, isaan illee kabajaan deebisna. Ini kan berani. Dhimma hin beektu meeshaan gaafa alarraa galu adeemsa baay'ee qaba, piroosesii baay'ee qaba. Jibuutii irraa kaasee adeemsa kastamii keessa darbaa jechaadha. Kastam kiliiraansii keessa darba waan ta'eef isa kana nuti keessa dandeenye jechuudha. Kan bakka bu'anii
aarsaa guddaa kan kaffalan dhimma kana jechuudha. Akkuma walii galaatti Haramaayaa Yuunivarsiitii Hospitaaliidha. Isaaniif illee harka rukunaaf. Keessumaa immoo achi keessatti jechaadha diinii meedikaal kolleejjii hospitaala Adaamaa kan ta'an Dr. Ahmad Muhammad Hussein kan jedhaman as keessatti keessatti qabatan. Inni kan biraani dhaabbata namatti jira isiniin jedhedha silaa dhaabbatni Cure Project jedhamu akkuma isin taappeellaatti ilaalaa turtan gara doolaaraa 4,000 yookaan immoo birrii Itoophiyaatti 400 wayii kan 70 kan ta'u kan gumaachan waan kan hundumaa meeshaa kana organize gochuudhaan waan hundumaa level gochuudhaan walitti qindeessuudhaan hojii guddaa kan taphatanii roolii guddaa kan taphatanii dhaabbata Cure Project jedhamu jechuudha biyya Ameerikaatti kan argamu isaaniif hamilee harka. Inni kan biraan dhaabbatni lammaffaa akkuma isinii kaasee achumarraa biyya sanarraa kaasee geejjibsiisuu isaarratti dhaabbanni fanni godhee amma ammaatti illee gana amma dhufee hojii keessa galutti illee dhaabbatni hojjetu dhaabbata Islaamic Relief Itoophiyaa jedhamu. Dhaabbati kun Islaamic Relief jedhama malee kiristaana musliima jiru dhala namaa kan ta'e hundumaa deeggaraa gara kaabaa kana Tigraay keessatti iddoo rakkoon jiru hundumaatti ammallee tana waan adda addaa dhiyeessaa hojii guddaa hojjechaa Itoophiyaa keessatti naannoo 1980 keessaa kaasee dhaabbata biyya kanatti hojii guddaa hojjechaa waan ta'eef isaan illee galateeffanna. Inni kun akkuma walii galatti kollektiivii jechuudha namoota kanaaf jechaadha telegiraamii raggoonaaf waan ta'eef nama 60 wayiidha isaanii warra kanii qofaatti organize gooneerraa hundi isaanii namoota kana keessatti gahee taphatan birrii $72 kaasee illee jechaadha amma $3,000 kan jiru. Kanaaf akkuma walii galaatti dhalattoon ajjoon naannoo isheetti kan jiru immoo kun immoo hunda isaaniif jechaadha. Kanaaf yaadaan iddootti nuuf deebistu isaanii. Kanaaf waan baay'ee isaa jedha waan ta'eef isaan Kantiibaan keenya waan jira yoo qabaatan dhaamsa yoo qabaatanii dubbatanii tarii nama tokko lama keessaa miira keessa maaltu sitti dhaga'ame nama tokko lamarraa yaada fudhannee isa booddee gara xumuratti. bakka bu'anii ergaa daandii keenya nu gargaaru ta'ee guddaa galatoomaa jiru. Egaa asitti waan arganneerra
Nabi makan resource kabin. Yo tu bayar yang mending simbayar yang dah bayar yang mending itu wastage na karan. Jadi yang mana? Ya, nak kasih orang ni, orang ni lagi orang kau ada mana? Awak ni tu orang ni lah, sekian dulu mal tu juga ada. Mesha sahaja ini, amma jadi kita dah pada kalau kau tu dah ni kau ni dah jadi lo, mata apa ni orang ni masih ni. Bagi diskon deh, jauh jadi akimi, jauh jadi tinggal kami dah jadi ni kena juga orang. Jika audiens itu, aman tahu mah. Aina dia masih Awas semua ini kira-kira operasi karena kalau berarti begini nama sebenarnya karena mencuri pada yang sama budaya dulu, wayang mula orang itu, nama ini sebagai itu, mana yang si fuller itu nabi dekan situ mau, pergi orang kita suri, pasal macam itu, tak, pasal lawan dulu, ni ada orang ini, sama rais. Pas kita kena, kameramu, masalah makas ni. Cuma leca, mungkin betul deh. Itu nanti orang tu kolej sana lembut tu biar nanti, Euro amma kajian ni ada deh. Kajian itu mana ni Euro balik sudah ni kita buki bana na kanan ni bukan ni, tapi saat ini aku nak cakap orang jadi ni. Biar nanti tu orang tu, itu mana aku balik deh nanti kau nanti cakap. Jadi kan tu aku balik tu dia cakap. Sana Euro sana kan, harsa orang ni, bukan buaya kisah, bukan kan saat ini bahasa ni lagu tu ni. Anak tu tapi yang mana adunya ke mana gara virtual ini communicate gocca aman sisa bet juga beri nama rabu itu nama kan nama sisa nama rabu itu ufata nami ho sebar bahasa ini makai tim beri nama tingkat karena kayu saat timani mahal pakai olah timani aman sisa juga berapa kan hudu uji kan bagi saya kita ni askert mutu geng kenya agas maralle mulatu mutu wanu tu bone la koma dina kana bifa nama aman sisu gandeu warti kamne karabi chwari ni sa dole tuda bara da bajal kaba assessment yo jinne koranno jinne esne bi ana doktor babi laboratory specialist to kamne dene dulu ga sana di dua mbo bae sa umar sini cara mirabu abdaf tu agame waya biya kana wanti munduma kamne magala kana badiya sa asdagala tu dulu tu ti asi ya so kan esa kana wanti kana wan biya mugabala kana ti kamne wan biya ada cheez ni tu nu fane jaya nu ya ber fanu ma ti fane chuda commitment yo ka ko tanu budar kiseni ta degra baka amumna kenya itu indeg rawas kuni awas ada betanya awas rapu kesini nanti ini komitmen udah udah tadi kondisi mo gana itu fight wan kara ini kakam jaga dia kabati waktu faru itu karena mo waktu venga tadi kan jadi suka macam tadi sabi nama skes di wain sana makawa alawan tadi nemu bentuk nama ala jiru nama saya be tiohime wanto akamu aja sekarang ante wa ya nama sendiri over ni mal fakat akan tilatani akan itu kita mau agar berurat semuanya tidak berukam tadi korek kita bestu dengan sadar di rumah zaman nanti sana si wan di buka sudah jauh kau kan sana awas sadar di rumah wan di buka
karaa hundumaatti illee gargaaree oduu gaarii suudha geessisee waa yaadame kanallee nu milkeessee Waaqayyo waan ulfaatu. Abbaan hojii kanaa taansuudhaan immoo akka namaatti yoo amma waaqii tokko tokko illee saaffattanii dubbachaa turtanii bulchaanii hospitaala keenyaas akkasuma walitti qabaan boordiisii keessatti hirmaanni jechuun danda'amu namni utuu hin iyyiin namni namaan hirmatu. Miidiyaadhaan wantoota garaagaraa iyyi kun yeroo baay'ee ni ilaalla sooshaal miidiyaa irratti rakkoo hospitaalaa utuu ni gadhiifamu yeroo baay'ee agarra. Keessumaa quuqamni isinitti dhaga'ame hojii kana keessatti rakkinatu iddoo kana jira rakkina keessa jirra jedhamee dubbatamuun kun waan salphaa miti. Amma keessumaa hospitaala Najjoo keessatti dhugaama kan hin galateeffatin hin dabarre akka boordii kanaattis taanaan akka bulchiinsa hospitaala keessa jirutti illee waan guddaadha biyya kana keessatti kan hojjetamaa jiru. Amma dhibee adda jiruuf illee amma ogeessi rakkoo garaagaraa sababa gaafateefiti qaamni kan biraan iddoo isaa dabalame ogummaadhaan ammayyuu tajaajila kennaa jiru jechuudha. Kun amma tattaaffii rakkoo iddoo kanaa ibsuudhaan kan ka'edha. Xiyyeeffannaa keessa galeellee akka namoonni iddoo kanaa carraa guddaa arganne jechuudha. Keessumaa namni keenya qoda nama iddoo dhumu nama iddootu wallaanamee gargaarame jechuudha. Darbee amma gidduuma kanallee waan guddaatu hojjetamaa jira jechuudha. Amma namoonni keenya amma akka inni miidhamaa ta'e namoota dhukkubsataan ijaan miidhamanii jiran illee tajaajila gidduu kan argachaa jiran hawaasi kun bal'inatti waan inni beeku natti fakkaatu namooti dhagaan garuu tajaajila guddaa argatanii darbee tajaajila tolaatii yeroo kana horiin illee yeroo itti wal'aanamuu hin dandeenye tajaajila guddaatu godhamaa jira. Kanaaf hojiin hojjetamaa jiru kun hojii guddaadha. Ani Waaqayyo isin haa eebbisuu ulfaadha jechuun barbaada. Itti dabalee akka deemsa hojii kana keessatti waan guddaa tokko ni ilaalaa ture. Ijoolleen keenya gara tokkummaatti dhufanii jaalalaan wal hubatanii isaanii wal dhagaanii afaan isaaniis tokko ta'ee yaadi isaaniis tokko ta'ee birriin kun akka itti hin dhumne jechuudha. Gara tokkummaatti dhufan ijaarsi kun ijaarsa salphaa miti. Namoota 67 waan gaarii kanaa bu'uura kaanii akka namaatti Waaqayyo isaan eebbisuu ulfaadhaatti jechuun barbaada. Akkasuma immoo isaaf immoo saamintii guddaan immoo isaanii akka agarsiisu immoo beekamaadha. Nama hedduus qabna, hayyoota hedduus, ogeessa hedduus, namoota guddaa qabna akka addunyaa kanarratti namni keenya faca'ee biyya hundaarra jiru kana caalaatti kumsanii waan jalqaban kanaa waan gaariin illee akka deemanii keessumaa dhimmi barnootaa xiyyeeffannaa kan qabudha. Keessumaa bu'uuraaleen misoomaallee jechuudha. Dhalooti kun ol ijaaranii dhufanii biyya kana keessatti illee hojii dhabaaf illee hojii uumuudhaaf waan guddaa adda addaa keessatti iddoo waan hundinuu mijataa waan ta'eef gara fuulduraatti hojii jalqaban kana fayyaa irraa jalqabuun isaanii gaariidha. Namni amma utuu fayyaan qabaatiin inni hojii hojjechuu hin danda'u barachuus hin danda'u. Fayyaa irraa jalqabuun gaariidha. Wanta bu'uuraalee hundee ta'e biyya kana keessatti waan baay'ee xalaan kun ga'uu qaba. Beekamtii akka itti yaadamellee kabajaan akka fudhatame agarsiisa. Beekamtii kennuu jechuun wanti ergame kun kabajaan akka fuudhamee agarsiisa. Kanallee itti yaadamee qophaa'ee waan guddaaf gaariitu hojjetame. Kanaafiti hojiin hojjetan kun darbee ba'anii mallee deemsi jiru kana simachuun xumura irratti kan ittiin xumuru obboloonni keenya bakka bu'uunsaan iddoo warraa iddoo sana jiranii isaan amma dhufuu hin danda'an. Bakka bu'anii ulfinaanii karaa kanarra deemanillee maatii isaaniitti adda ba'anii kabajaan dhufanii waan dhufan immoo Waaqayyo nagaa isaan fidee xumuranii kun yeroo qulfii isaas kennanii isa rakkabanii gammachuu guddaadha. Ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Waan gaarii jalqabdan kun itti fufu kana caalaayyuu wal jijjiira namooti kan biraa fidanii biraa jiraan immoo dhufanii nunis baraa deemuu qabu. Kan ammoo gammachuu guddaa fi miira guddaadhaan akka ummati kun fudhatellee itti maatii baay'ee isinuu galateeffadhaa isin immoo ulfaadhaa. Nagaan isa dhuftan immoo Waaqayyo qe'ee nagaatti ulfinaan isin haa galchu galatoomuu jechuudha. Tolee, dhugaa dubbachuuf barri baruma keenya egaa Waaqayyo na galatu maraannumaa namni keenyas biyya isaa yaadatee Waaqayyos nu gargaaree waannumaan milkaa'aa jirra. Isa jalqabaati maqaa ta'ee fi akkuma dhaamsa isaanii sana isaaniif xinnoo jedhanii jalqabanii Waaqayyo yaada isaanii keessatti immoo guddisu. Dhugaa dubbachuuf waan salphaa miti adeemsa dheeraa keessa darbamee akkuma namoonni na dura dubbatan gargarummaa siyaasaallee namoota gidduu jirullee dhiphisee namni akka waan ajandaa tokko kun kan keenyaan sun gara biraadha
inni kun kan keenya akka walitti dhufullee godhameera maqaatee reelii baay'ee namatti tola. Warri kana keessatti hirmaatan hundumtuu galata guddaa qabu waaqayyo isaan eebbisu. Warri lalisaan ajjoo jaarsoo koreenis achii ba'anii bakka bu'anii dhufan achittillee ammallee sichi hojii baay'ee qabnuufillee waadaa fudhatan waadaas galan isiniin illee waaqayyo isin eebbisu. Uummatumti har'a achi jirallee maqaa guyyaa hojii hin taaneen malee utuu namni kun jiraate silaa kana caalaa bal'ateetu kan oduu ta'u. Lalisaan ajjoo jaarsoo immoo noormaalii innuma beekama. Laayibireerii uummata magaalaa Najjoof jaarsoo dhalataan naannoo biyya alaas biyya keessaa jiruun ijaarame. Kitaaba akkuma irraa kana konteenarii tokko daarektii achi kaffaltii isaa kaffalanii Books for Africa irraa gargaarsa argamee fidamee har'a uummata Najjootti tajaajilamaa jira. Kanaafiyyuu ammas wanta Najjoon godhuuf Najjoo barbaachisu keessatti gahee keessan akkuma kaleessaa akka itti fuftanii adaraan jedha. Tarii addanattis biraanchii qaba lalisaan Najjoo jaarsoo xinnoo ishee waan onnoo ta'e fakkaata. Isallee nu jajjabeessitanii nullee wal qabannee biyya kana amma humna keenyaatti isa godhuraa waan inni godhe itti sinnee yoo dadhabne illee amma humna keenyaatti immoo gassinnee nullee biyya kana akka deeggaruu dandeenyu akka nu jajjabeessitanii jedha. Tarii xinnoo ishee rakkoon hawaasummaa wayeessii waaqaa mudateef namni achi ture hin dhufne malee silaa kana caalaa bal'atee ergaa kanatu dhaga'e namni karaa gara galuun immoo waallee ergaallee amma keessi hambisaan fa'aa guutaatti ni mugana guddinaatti ni muu fikiruutti ni muu isinillee warri qoree qindeessitullee hojii isa kaan hundumaa irra kanaaf dursa laattanii biyya kanaaf gargaaraa saba keenya irraa ba'aa fudhatanii yeroo kanaaf laattaniif isinillee guddaa galatoomaa. Har'atti immoo waan isin gochaa jirtan akka hospitaalaatti dhugaa dubbachuuf gaddas argineerra har'as yeroo cuma keessa waan adda addaa argineerra waaqayyoo akkuma kana warra akkasiin sabaa kanaaf dhaabattan isiniif immoo dhaabatu jabaadhaa. Isa achi keessaaf isa ogummaa keessanii isin hojjeta isa bakkeen isin gargaaruun irreeru immoo nutti yaddaa nu gargaaraa jedhaa isin gargaara yeroottis yeroo malee isin wajjin jirra ulfaadhaa fayyaadaa hundi warra kana keessatti qooda fudhattan waaqayyo waaqarraa isin eebbisuu jedhu. Waan gabaabaa qoree lalisaan ajjoo jaarsoo ta'ee addanatti hojjechaa jiranii kanaaf warra damee finfinnee meeshaalee ergame kanaa isinis gama keessaniin qophiilee gootanii amma addana gahuutti hordoftanii nus immoo akka nama qoree afoosichaa jechuudha qeesiin faasachi keessa jiru isinirraa fuuneerraa kanaaf galatoomaa jechuun barbaada. Galati kan biraan immoo hojiin dippiloomaasii hojjetamee hojii salphaa miti. Dhugaadhaa fayyaa jechuun hojii kamiyyuu caala. Kanaaf hospitaalli keenyas qaamni kana keessatti qooda fudhatanii dippiloomaasii cimaa kan hojjetanii rakkoo fayyaa biyya kanaaf furuudhaaf irratti hirmaattan galata guddaa qabu. An akka nama dhuunfaatti meeshaan kun hospitaala Najjoo go'e malee biyya kana tajaajila. Maqaa isaatu lalisaan ajjoo jaarsoo jedhame malee gumuus dhufee asitti akka mamaa gambeelliin dhufaa biyya kana keessa even adiin dhufee asitti yaadama. Kun kan biyya kanaati galtee meeshaalee biyya kanaa ta'uu isaatii fi nun akka nama biyya kana keessa jiraatutti waan guddaa arganne jennee yaadna. Kanaaf warra dippiloomaasii kana irratti hojjetan hundumaaf galata qabu jechuun barbaada. Komantii kan hin gochuu barbaadu immoo komantiin xiqqoo tuqaniiru. Namooti 67 kun tarii naannoo kana yoo maatii qabaatanii waamamuutti isaan irra ture. Atilis maaliif fakkaata? Jarri kun silkii bulu. Meeshaa isin argitanii abaluu as ga'eera. Anamma namoota sanarraatii dhugaadhaa namootuma irraanfadhee gara nama 5 wayii argeera. Hiriyoota kollee keessatti argee akka nama hin ta'e kantiibaan akkanatti beekamu ta'an sila. Maaliif baay'een gammadee jechuudha. Parsanaalii baay'een gammadee. Kanuma arguun iyyuu galata tokkodha. Kanaaf namni achi jiru immoo baay'eedha waan jedhameef namni sunis ammas dammaqee biyya tokkuma qabna waan ta'eef biyya kana ijaaruu irratti qooda akkamii fudhatu immoo ergaa dhuunfaa kun dabarsuu barbaada. Hawaasa naannoo kanaatti hawaasni galata guddaa qabu. Kaanis kaasaa jiru. Keessumaa biyya alaa ta'anii namoonni biyya isaanii yaadachuudhaaf akka kana yaada fidatu kun baay'ee fakkeenya gaarii ta'uu danda'a yaada akka warra kaanitti. Biyya kana irratti kan rakkoo guddaa fiduu
rakkoon yaadama siyaasaa adda biyya kana keessa waan jiruu fi kanarra dhaabbatanii namoonni biyya alaa jiraatan kun rakkoo adda addaa akka isaan qabanii odeeffannoo qabna jechuudha. Fira qabaachuu dandeenya, waaddanyaas qabaachuu dandeenya. Iddoo tokko tokkotti akka biyyaatti yaaduu akka yaadama siyaasaatiin yeroo isaanii waliranii warra rakkisan dhaga'ama jechuudha. Amma kana keessaa ba'anii jarri kun of mo'atanii biyya kooni tajaajila uummata koonni miidhama jira waan ta'eef amma gahee kootii waa darbadhaa jedhanii of mo'atanii gara kanatti dhufuun fakkeenya baay'ee biyya akka biyyaattuu fakkeenya gaarii kan ta'uu fi kan isaan galateeffachiisu jedhanii yaada jechuudha. Meeshaan dhufe kun ofii islaaman beekuu, kiristaanan beekuu, dhaaba siyaasaan beeku hunda tajaajila jechuudha wal qixxeetti. Yaadamni nuyi amma qabannaan amma hoogganaa paartiin hoogganaa yaadamni amma paartiin amma jiru paartii yookiin dhaaba siyaasaa kaleessa biyya kanaa hoogganaa ture yookiin yaadamni isaa tokko miti. Kaleessa namni maqaa yaadama siyaasaa adda addaa qabu biyya isaa keessatti hojjechuu yoo dadhabe har'a garuu yaadama siyaasaa adda addaa qabaatee namni biyya isaa keessatti gahee isaa akka bahuu danda'uu fi paartiin an hoogganu akkan kana raawwachiisu dirqama natti kenna jechuudha. Iddoo kanatti iddoo kanatti jechuudha. Kanaafuu namni ilaalcha adda addaa irraa bilisa ta'ee akka biyyaalessaatti gahee naannoo isaa keessatti bahuu qabu gumaachuu danda'u jalqabuun isaa akka biyyaatti baay'ee nu guddisaa nu ijaaraa kan jedhu nan qabaa. Jara kana baay'ee fakkeenya gaariidha waan ta'eef galateeffachuu barbaanna. Yeroo tokko tokko haalli nu irra jiru nama gaafachiisa, nama rakkisa jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaarraa yeroo qaqqaleessa ta'u deeggarda kan hin ga'e Aksuumitti masjiida ijaarra jennaan Aksuumitti masjiidni ijaaramu jedhanii budiniin tokko haasa'u. Kana jechuun namni lafatti namni yaadu hammam baay'ee gadi bu'aa akka ta'e namatti agarsiisa. Meeshaan kenname kun amma fakkeenyaaf maqaan isaa dhaabbata musliimaati. Ergaa guddaadha inni qabu. Dhaabbanni musliimaa kuni maqaa musliimaan mogga'e kuni sabaan gosaan amantiin itti waddan qoodini biyyi kun biyya maalii mana dhaaba siyaasaa maalii qabatu hin jedhin hirmaannaas keessatti taasisanii deeggarsa isaanii godhani kunis illee fakkeenya guddaadha hin qabna. Akkuma kantiibaan keenya kaasanii qabeenya guddaan namadha. Biyyi nama hin qabne duroomu guddatu. Namni saba isaatiin uummata isaa isa jaalatee fi kabajan kennes immoo guddatu. Uummati keenya uummata isa jaalatee ijoollee isaa keessaa ba'anii fi goota ta'anii jabaatanii biyyi isaanii akka misoomu sagalee tokko illee warra darbatan galata guddaa qabaachuu ture jira. Beekamtii kennuu fi danda'u jira akka mootummaattis akka hawaasa keenyaattis. Nama tokko tokkotti nama tokko hin beekna. Yaadi amma biyya kana keessatti jalqabe kuni yaada guddaadha. Akka biyyaatti illee fayyada. Yaada kana jabeessuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Ilaalama adda addaa irraa karaa bilisa ta'een biyya kana karaa barnootaa karaa fayyaa akkamittiin biyya kana guddifna kan jedhu yaadi jalqabame kun cimee akka itti namni hundumtuu gahee isaa bahu lafa namni jiru barbaadu nagaa gaafachuu jiraachuu isaatiif illee beekamtii kennu dhalataa biyya kanaa ta'uu isaatiif beekamtii kennu kanumti amma keessatti hirmaatiin illee yoo jiraate beekamtii kennuufiin akka inni isa egerii waan guddaatti deemaa jirutu jira waan ta'eef isa keessatti illee namni akka hirmaatu gochuu hin danda'u. Yoo Waaqayyo jedhe immoo bar tokko biyya isaanii dhufanii ilaalanii guyyaa murtaa'e keessatti dhufanii deebi'uu illee haalli itti danda'amu uumamuu danda'a. Waaqayyo bara nuuf fide jennee amanna. Wanti jalqabame wanti guddaan biyya kanatti jiru milkaa'e jechuudha. Kanaaf tokkummaa uumuun namni wal amachuu keessaa bahee wal jibbuu keessaa bahee jaalala uumee tokkummaa uumee dhimma biyyaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu nan kaasaa. Hospitaalli keenya hospitaala maqaa qabudha. Hospitaala guddaadha. Magaala kana keessatti pireejerii guddaa qaba. Maqaa guddaas qaba. Itoophiyaa keessatti nama kam eenyuun beektaa jedhanii dur Abbabee Biqilaatu maqaadha. Amma immoo Itoophiyaa Aviation kan jedhamu kun Itoophiyaa transportation keessatti maqaa guddaa qaba aviation Itoophiyaa jechuudha. Hospitaalli kun akka kanatti akka biraandii jedhamu jechuudha. Maqaa gaarii qabaatee sadarkaa Oromiyaatti illee badhaasa qaba hin ture kanaan dura ammaa kanan beeku. Tajaajila guddaas kennaa jira, humna guddaas hin qaba. Hospitaala muuxannoo guddaa dabarsaa turedha Oromiyaatti jechuudha. Namni kana nuu kenne illee kana keessa eegumsaa baay'ee murteessaadha. Deeggarsa kana warri nuu kennanii
ijoollee jajjaboo biyya isaanii illee tajaajiluu danda'an hospitaala kana keessa akka jiran yeroo itti warshiniin busaan maatii kana 24 sa'aatii of dadhabsiisanii humna hojjetu uummata kan tajaajilaa jiran dadhabbii guddaadhaan kan tajaajilaa jiran akka ta'anii beekamtii kennuufiin baay'ee murteessaadha. Itti dabalaanis kana caalaa hospitaalli keenya guddatee pireesharii uummataa gara kanatti harkisuu danda'utu irra jira jechuudha. Ismaartii meeshaan ofiin tajaajilu. Meeshaan dhufe kuni sirnaan beekamee sirnaan tajaajila yoo kenne pireesharii inni gara kanatti fidu kana piroomooshinii yoo hojjenne pireesharii tajaajila uummataa gara kanatti dhufu. Meeshaa ga'aa qabu, meeshaa ga'aa gashatanii dhumma yoo fudhattan bakkeetti yoo godhatan jechuudha. Hospitaalli Najjoo meeshaa ga'aa qaba yoo jedhame namni eessarraallee bahee tajaajila ga'aa argachuudhaaf. Tajaajila ismaartii ta'e kennuun immoo ogeessarraa madda meeshaa qofaarraa madda jechuudha. Kanaafuu siisteemii hojjechi keessaallee baay'ee jijjiiruun hojjechuun meeshaa kanatti fayyadamuun ogummaarraa horachuun ogummaa takkaa namni meeshaan jiraannan ogummaa toora qabu. Zirees eger piroomooshinii hojjetaas hojjetaniif illee baay'ee guddaadha wanti kun jechuudha. Kanaan qabnee piroomooshinii hojjechuu danda'u pireeshariin gara magaalaa keenyatti tajaajilaa dhufu immoo magaalaa keenya guddisu tajaajila kennan taanaan hospitaalli keenya maqaa gaarii qabaatee meeshaa qabaatee ogeessa qabaatee tokkummaa qabaatee jaalala qabaatee fiigee tajaajilee rakkina nama oolchee jennaan maqaa guddaa nutti tola jechuudha magaalaa kanatti. Kana deemnee hawaasi keenyas tumsuudhaan deeggaruudhaan gochuutu nurra jira. Kana keessatti akkuma sila ka'e galata guddaa isinii qabna ulfaadhaa kabajamaa horii kana dhabdanii kan jedhu yaaduma akkasii kaasuuf hin jedhe ulfaadha. Saaf yeroo keenya bara keenya hundumaa nuuf eebbisi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen.